5.23 General Properties of Ionic Compounds. Arragaa kan nuti waliin ilaallu duudhaa Ionic Compoundii yookiin immoo amala Ionic Compoundiiti kan nuti waliin ilaallu. Activity 5.4 maal jedhaa? Gruuppii uumaatii gaaffii kana gadi irratti discuss godhaa. Isarratti discuss gootan immoo kilaasii keessan keessatti present waliif godhaa jedha. Gaaffii tokkoffaan How do you express your friend's behaviors and physical appearances? Amala hiriyaa kee akkasumallee fiizikaala isaa akkamitti kanatti ibsituu jedha. Egaa amala hiriyaa kee akkasumallee fiizikaala isaa ibsuun salphaadha siif jechuudha. If you are given juice made up of lemons, grapes and orange without letting you know, how do you differentiate the juice? Maal jedhaan gaaffii lammaffaan cuunfaa loomii irraa hojjetame akkasumallee giraafii orange irraa hojjetame osoo ati hin beekin juusii isaan yoo si kennani akkamitti adda baafatta jedha. Maaliif akkamitti adda baafatta? Kana dura yookiin dhandhama sana ni beekta ta'a yookiin immoo namni sitti himeti ni beekta ta'a sanaan adda baafachuu dandeessa jechuudha. Gaaffii sadaffaan if there any way that you can differentiate ionic compounds from other compounds. Ionic compoundii biraarraa akkamitti adda baafatta? Amala isaatiin adda baafachuu dandeessu yookiin immoo propertiin qabuun adda baafachuu dandeessu jechuudha. Ionic compounds contain ionic bonds. Ionic compound maal kan inni qabu? Ionic bondidha kan inni qabu. An ionic bond is formed when there is a large electronegativity difference between the element participating in the bond formation. Ionic bonding kan inni uumamu elementoota electronegativity garagaraa qabaniin gidduutti kan inni uumamu jechuudha. Kana jechuun electronegativity guddaa qabanii fi electronegativity xiqqaa qaban gidduutti kan inni uumamu ionic bonding. Meetaalii fi non meetaalii gidduutti jechuudha. Meetaaliin electronegativity xiqqaa qaba. Non meetaaliin immoo electronegativity guddaadha kan inni qabu. Kana gidduutti kan inni uumamu jechuudha. Meetaalii fi non meetaalii gidduutti electronegativity garagaraa qaban. Kana jechuun meetaaliin maa inni electronegativity xiqqaa qaba. Non meetaaliin immoo electronegativity guddaa qaba. Isaan kana gidduuttidha jechuudha kan inni uumamu ionic bonding. The greater electronegativity differences among the bonding atom, the stronger the attraction between cations and anion. Egaa garaagarummaa guddaan jira taanaan jechuudha electronegativity'n elementoota sun gidduu bondiin inni uumamu sun baay'ee cimaa ta'a jechuudha. Jabaa ta'aadha inni ta'u. Attractioniin cationii fi anionii gidduu jiru baay'ee cimaadha jechuudha. The property of ionic compounds depend on how strong the cations and anions attract each other in an ionic bond. Propertiin ionic bondii kan irratti hundaa'u cationii fi anioniin hagamidha kan inni wal harkisu kan jedhu irrattidha kan inni hundaa'u jechuudha. Based on the above behaviors, ionic compounds exhibit the following property. Property ionic compoundii waliin ilaala jechuudha kana gaditti. Akkuma asirratti argitan they form crystals. Formii crystalsiitiin kan isaan argamanii. Crystals gaafa jennu dhagaa fuullee fakkaatu jechuudha. Dhagaa daawwitii fakkaatu. Akkuma asirratti argitan jechuudha suura kanarratti formii kanaatiin argamu. Ittaansuudhaan immoo they have high melting point and high boiling point. Qabxii baqinsaa fi qabxii danfinaa jechuudha. Guddaadha kan isaan qaban jechuudha. Qabxii baqinsaa guddaa fi qabxii danfinaa guddaadha kan isaan qabanii. Akkasumallee they are hard and brittle. Brittle maanni
jabaatoo fi birtaayiliidha. Birtaayil jechuun waan caccabu jechuudha. Wanta fikirkis jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf osoo amoolee fudhattanii jabaataadha yeroo qaqqabattan jabaataadha garuu waan ta'ee yeroo rukuttan maal ta'u ni caccabu jechuudha. Fikirkis kan isaan jedhan. Birtaayil jechuun wanta caccabu jechuudha. Wanta daddaakamu amoolee fudhachuu dandeessu fakkeenya jechuudha. Ittaan suudhaan immoo they are soluble in polar solvents. Waanni poolaarii keessatti kan isaan bulbulaman jedha. Poolaarii fakkeenyaaf poolaarii waan jennu kan akka bishaanii poolaarii jechuudha. Weetariin maayini poolaariidha. They conduct electricity when they are dissolved in water or in multi-state. Maayini dabarsoo elektirikiiti. Yoo maal bishaan keessatti dissolve ta'an dabarsoo elektirikiiti. Akkasumallee in multi-state. In multi-state gaafa jennu wanta jiidhina qabu jechuudha. Jiidhina keessatti dabarsoo elektirikiiti waan akkasiiti jechuudha. Waan jiidhina qabu. Ittaan suudhaan immoo kabiroo propertiin isaa they have high density. Density guddaa qabu jechuudha. Isaan kun hundi isaanii maanni property ionic compound jechuudha. They have high density. Inni kabiroo immoo they conduct electricity when they are dissolved in water or in multi-state. Dabarsoo elektirikiiti jechuudha. Yeroo kam jechuudha? Yeroo bishaan keessatti dissolve ta'an dabarsoo elektirikiiti. Akkasumallee multi-state keessatti bakka jiidhaa keessatti dabarsoo elektirikiiti jechuudha. They are soluble in polar. Maal keessatti bulbulamu? Poolaarii keessatti. Warreen poolaarii ta'an keessatti kan isaan bulbulaman jechuudha. Poolaarii kan jennu kan akka bishaanii fa'aa keessatti kan bulbulamanidha. Poolaariin bishaan kan akka bishaanii fa'i jechuudha. They are hard and brittle. Hardiidha, jajjabaatoodha. Akkasumallee brittle waan caccaban jechuudha. Wanta firkirkiseedhaan brittle jedhamu. Amoolee fakkeenya fudhachuu dandeessu. They have high melting point and high boiling point. Qabxii baqqinaa fi qabxii danfinaa guddaadha kan isaan qaban. Akkasumallee they form crystals. Formii crystalsiiti kan isaan jiran. Kana jechuun dhagaa wanni fakkaatu jechuudha. Fuullee fakkaatu yookiin daawwitii fakkaatu kan isaan qaban. Formii sanaanti kan isaan argaman jechuudha. They form crystals. As we know, substance can exist in one of the three states, namely solid, liquid, or gas. Substanceonni isteetii sadiin kan isaan argamanii solidii, liquidii fi gaasiidhaan. Ruqoolee sadiin kan isaan argaman jechuudha. Substanceonni jajjaboo, dhangala'oo fi gaasiidhaan kan isaan argaman. A solid state substance can exist as a powder, crystal, or amorphous. Solid state immoo maaliin kan isaan argamanii? Powderii bifa daakuu ta'een, kristaalii, kristaal yeroo isin jedhu bifa dhagaa ta'een jechuudha. Amorphous jechuun immoo kristaalii mata'ee garuu akka kristaalii orderii akka kristaaliitti orderii kan hin qabnedha jechuudha. Akkuma kunoo suura kanarraa argitan. Suura kanarraa akkuma argitan jechuudha. Garaagarummaa kristaalii fi amorphous jechuudha. Most ionic compounds exist in crystalline solid form. Baay'inaan jechuudha. Ionic compoundiin crystalline solididha. The constituent particle of the crystals are ions, not molecules. Crystalline jechuudha. Ionsidha malee molecuulii miti. The opposite charge ions in ionic compounds are held together very strongly by electrostatic force of attraction. Opposite charge in ionic bond keessa
kan isaan held waliin ta'an jechuudha yookiin kan isaan ittiin wal qabatan kan ittiin isaan wal hidhan jechuudha. Maaliinidha jechuudha? Electrostatic force of attraction jechuudha. Maaliini? Electrostatic force kan jedhamu jira. Humna electrostatic force jedha. Isaan kan isaan wal qabatan jechuudha. Kan ittiin isaan wal join wal godhan electrostatic force of attraction jedhama jechuudha. Hence the ionic compound are generally hard solid. Egaa walumaa galatti maal jenna? Ionic compound hard solid jedhama jechuudha. On atomic level, an ionic crystal forms a regular structure with cations and anions alternating with each other, forming a three-dimensional structure based on the smaller ions uniformly filling in the empty space between the large ions. Akkuma figarii 5.4 irraa arginugaa the crystal structure of sodium chloride. Kun structure crystal sodium chloride jechuudha. Kun structure isaa argamu argitan. Asirratti foormii maaliiti kan inni qabate? 3 dimensionii qabatee jira akkuma asirratti argitan jechuudha. Propertiin ionic compound inni biroo yookiin immoo inni lammaffaa, they have high melting point and high boiling point. Qabxii baqinaa fi qabxii danfinaa guddaa qaba jechuudha. Considerable heat energy is required to separate the strong electrostatic attraction force between the positive and negative ions in ionic compound. Egaa ionic compound adda baasuuf jechuudha. Positive fi negative ions adda baasuuf heat energy gaafata. Therefore, a high temperature is required to melt and boiling ionic compound. Egaa kanaafu waan heat gaafatuuf heat energy waan gaafatuuf adda baasuuf jechuudha. Electrostatiskiin gidduu isaanii jiru. Electrostatic forcein positive fi negative ions gidduu jiru ionic compound keessatti baay'ee jabaataadha. Baay'ee jabaataa waan ta'eef adda baasuuf jechuudha. Positive fi negative ions adda baasuuf temperature guddaa isa gaafata jechuudha. Maal jedhaa? A high temperature is required to melt and boil ionic compound. Egaa danfisuu fi akkasumallee boil gochuuf baqsuu fi danfisuudhaaf jechuudha. Temperature guddaa isa gaafata jechuudha ionic compound. The process of melting an ionic compound requires the addition of large amount of energy in order to break all of the ionic bond in the crystal and let the ionic move freely. Egaa baqsuuf jechuudha. Ionic compound tokko baqsuuf maal gaafata? Energy kabroollee nu gaafata jechuudha. Break gochuudhaaf ionic compound isaa sun cabsuudhaaf jechuudha. Maal gaafata? Energy large amount of energy. Humna dabalataa energy biraa nu gaafata jechuudha. Humna dabalataa biroo nu gaafata. Maal isaa sun break gochuuf ionic bond isaa sun an crystal keessa jiruudhaaf break gochuudhaaf cabsuudhaaf humna guddaa nu gaafata jechuudha. For example, breaking the ionic bond in sodium chloride to make it melt required a temperature about 800 Celsius. Egaa melt gochuudhaaf jechuudha. Sodium chloride melt gochuudhaaf hagam nu gaafata? Temperature haga kanaa nu gaafata jechuudha. 800 Celsius nu gaafata. Maal baqsuudhaaf jechuudha. Sodium chloride baqsuuf haga kanaa nu gaafata jechuudha. We call this temperature melting point. Kanaafuu maal jennee waamna? Melting point jenna. Melting pointing kan sodium chloride 800 Celsius bakka kanatti melting point sodium chloride jechuudha. Boiling a substance means converting its constituents into a gas form. Boiling jechuun
gara gaasiitti yeroo jijjiiramu eegalu boiling jenna jechuudha. Ifadha jedhee yaada bakka isinitti gaaffii ta'e yookiin immoo ifa kan isinii hin taane koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Deebiseen viidiyoo kan biroolee isiniin hojjedha jechuudha bakka ifa isiniin taane yookiin gaaffii isinitti ta'e jechuudha. Har'aaf viidiyoon qabadhe kana fakkaata. Nagaan naa turaa.